jetti beektaa gadda isaaniitti walillee jeenitti hin jira. Intala gurbaa irratti zayitiin attee obboleettii isiitii waliin agarree misenjeraan bifa kanaan dubbannee jirra. Akkamitti tinattee maaliif tinattee yoomitti tinattee akkamitti wal baranii yoom wal fuudhanii yoom wal jaallachuu jammaranii eessatti wal jammaranii akkamitti fiddee akkamitti geessitee waan jedhamu hunda waan holola miidiyaa kanarra jiru irra guddaan isaa soba dhugaa jirtu obboleettii dhumarraa barree jira. Intalti eessa akka jirtus hubannee barree jira. Viidiyoo kana dhaggeeffadhaa hagaruma sagantaa kanaatti naa waliin tura waan hin qabadhee dhiyaadheen hin qaba. Waan kanarraa waa hedduu adda baafatanii bartan keessattuu shamarroonni viidiyoon kun isin fayyada jedhee yaada. Ammallee deebitee dhalaa irrattiin cidii takkaan darkee naan jette. Tanaan dhiisu wallaan dhiisu wallaan naan jette. Kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya. Viidiyoo dheeraa biraatiin walitti. Dhalaa irrattiin qabeetti naan baasne. Isaa wajjira fuudhu jechuudha. Isaa wajjira fuudhu isaa tolchi jiru itti dhahitee sabsee irratti waan haaraa raawwattee jiru. Qabdi. Eegaa haa akkanuma raawwattee akkasitti haara qabdi. Inni haraam dalage dhalaa biraatti jechuusaa? Eegaa haayisii qabu. Haayisii garuu inni kunillee garuu nama aarsa. Hayyee isiin ammoo eessi jette waan bakka jettu raawwa qabdaa? Bakka jettu manni beektaa? Guruppiin godhe hayyee guruppiin godhe haadhuftu. Tana malee waa biraati miti. Gara biraatiin ammoo dhimma gurbaarratti. Gurbaan biyya Saawudii ture malee biyyaan dhufne. Biyya Saawudii keessatti garee quraanaa keessatti wal baranii wal jaallachuu jammaran. Sanaan booda inni karaa miilaatiin galee as deebi'e. Yeroo inni galee as deebi'e kana keessa birrii gargaarteetti isiin walumaan wal gargaaran jechuudha. Kanarratti qiyaamaan bu'ee obboleettiin isii akkanaan jettetti taraa hedduu ofiin ajjeesettee natti himaa turte. Akkasiin ofiin ajjeefne irra deddeebi'ee akeekkachisaan ture. Maatittis himeen dhowwee. Garuu isiin obboleettii qofa osoo hin taane gaaf tokko tiiktaak irrattis akka of ajjeeftu dubbattee turte viidiyoo kana dhaggeeffadha. Dhugumatti jireenya irraa kun jireenya naa akhiraati khalas. Viidiyoo irraa kana booda viidiyoo hin dalagu. Khalas jireenya boqonnaa godhuu qaba. Addunyaan kun baay'ee namiite bas baay'ee takka namiite addunyaan. Amma badoo deemu jira bakka namni lubbuutii irraa illee hin qabne haarabaa qabadhus bakkaan fedhe dhaqus akka lubbuutii irraa hin deemu jira. Intalti nama jaalalaan baay'ee takka miidhamee jiru. Itu tak galatu warri ammoo khalee nama sin jaallatu khalee bultii namaa keessa galtanii bultii jibbitanii biraayatan namni kun biyya tana irraa jibbatanii nama kana jechaatanii lubbuu sanillee balleessanii lubbuu silaa abbichirraa balleessan guddaa galatooma boonii guutuu intalti waraabdee mee dhaggeeffadhaa viidiyoo kana. Khalas baay guyyaa kanarraa kun guyyaa naa akhiraati. Isiidhuma kun isiidhuma har'a gurbaa guddaa kana. Badoon deemu jira guyyaa kanarraa kun guyyaa naa irraa akhiraati. Badootti naa kiraa dhaqee fannisu deema. Ciao. Haye? Ciao. Abbaa manaati. Maaltu gufuu fidee jaalalaaf gufuu waan tolfate? Gatii abbaa manaa warra jaalatee beeku beeka. Nama gubate bira dhaqee gubaa keessii beekanii jettee Oromoon beekta. Akkasii abbaa manaati jecha akkamitti akka lefu. Jaalalli isiin. Abbaa manaati jecha dhiisa. Wal guban kun. Jaalalli bakkuma jirtutti haftee. Dhalaan hundi nama jaalataan jiru. Namni wal jaalate wal dubbata wal ijjiin jiraata malee waan wal gubuuf hin qabu. Warri onni isaanii kasi waan wal gubuuf hin qabu. Jira waan ta'eef. Himmiidhaman. Isiin kun gaafa dura of ajjeesuun aarsaa kun akka fudhatamuu danda'u himtee turte ofii isiitis akka of ajjeesuuf turte irra deebitee dubbataa turte. Maali? Gurbaa shabalaa jaala. Gurbaa shabalaa jaala. Abbaa manaati jecha waan hin goone qabu. Nama sigitu jaallatu. Mootonni sibiila. Nama fedhii isaa nama guutaaf jettu jaallatu. Rabbi Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam sirritti amaanaa isin kana nama si maratee fakkeenyaaf maallaqa qabaa carraa qabutti fayyadameedha fi waan kana kanatti fayyadamee tan gowwomsaa jettee yoo yaalte gizee dhufe si bira jedhee sirraan qara laala fedhii isaa guutuuf hin dandeessu kaa si galee kanaa jedhee tan shamara keenyatti yan yaa shamarran keenya nama isin jaallatu jaaladhaa nama ofii keessanii jaallattan maallaqan qabaa beekamtiin qabaa filtara fayyadamtanii of gowwomsitanii maatii keessanis ofii keessanis rakkoo keessa galchaa jirtan. Gurbaan duraan wal jaalataa turan dhugaadha. Gizee dhufee bira ga'u intalti waan biraa taate. Intalti waan biraa taate. Nama wajjin jiraachuudhaaf ittiin tolle bakka fedhii isaan guunneef. Dhiitii edee deemuutti birrii kana sabbaase. Dhaggeeffadhu. Shamarree akkasii kun immoo gizee nama jaallateettee hin miidhamti. Sigale tokkoffaa shamarri gizee dhiira takka jaallateette dhiira shabalaa takka gizee jaallatan carraan keessan
dhiira sadarkaa keessan jiru hin tuffattu. Isa kana jaalladheetanii isa kanatti immoo deebi'ee jaalladhaa jettaniitti sammuu keessanitti jedha. Gabaa keessan sirratti balleessee deema baay'isa wayii. Ol sin kaaseetii jalli keessan ooffaadhaa lafatti sinnaa. Dhugaa jirtu sitti immoo wallahi dhiirri bareedina laala. Wallahi dhiirri bareedina laala dhugaa isinitti immoo waqassaman billaa dhiirri bareedina laala. Yoo dhiira sana biratti ati shamara biraatiin dhiirri sun wal bira qabee kan si mataalu ta'ee amma fakkeenyaaf dhiirri takka takka sadarkaa isaa jira hundinuu namni hundinuu sadarkaa qaba. Wal fakkaattiin wal barbaaddi jedhan. Si galee shamarri takka dhiira isiirra shabalaa yoo heerumte shamarri shabalaan wayii dhuftee isa yoo dubbifte maal lafa sigata. Kun beekamaadha. Kun beekamaadha yoo rabbiin nama sodaatu ta'e malee. Shamarri keenya irra guddaan ammoo waa xiqqoo si rabbiin gabbuusee isaan uumnaan uumaa rabbiiti. Anammaan dhiirri takka anamma ijoollee shamaraa bareedduu yoo dhuftee dubbifte hin dubbisu. Kallii walii maaf hin dubbisa. Kan akka kiyyaa laaladhaan kan akka kiyyaa battee akka kiyyaa kan laaladhee san hojiin ittiin haasa'a malee shamara babbareedduu dubbisee booda rakkoo keessa gala jechuudhaan. Si galee rakkoo keessa galuun beekamaadha. Hin jaalladhaa jaalalli gaasii qabaa siin dubbattii yeroodhaa fi booda namni narra wayyaa gisee dhufee anaa fi isa kana konfiirus gooti wal bira qabdee laalti annin kufaa isa qabatti jechuudha. Si galee an dhiira inumaa iyyuu carraalee garaagaraa fayyadamee fuuchuu hin danda'a. Garuu shamarri ammoo fuuchuu hin dandeessan. Dhiira jaalatanii fuuchuu hin dandeessan jedheetan isinitti himaa ture. Gurbaa kana booda gurbaan dhufee irraan qararaalee intalti carraan isii maal taate gubu gurbaa. Maal goote namaa gad isa goote jechuudha. Kana jechuu barbaada. Gama biraatiin viidiyoon sobaa deemaa jiru gurbaan qabeenya qabaa biyyarraa kaffalatee dhufe yaadni jedhu yaada sobaati. Obboleettiin intalaa dhibbatti soba jetteeti wanni kun. Biyya Saawudii keessa ture garuu gaafa majhuulaa sana gaafa hiqaamaa hin qabne sana waliin agarre jarri. Garuma fiiltaraatiin wal beekanii ergi biyya galee dhufe gara lafarratti wal arganii lafarratti gisee arganu namni nama biraa ta'e wajjin jiraachuun dabbaree jaartii kooti jedhee dubbachuu qaanfatee ta'uufii diddee gurbaan shabalaadha. Si galee sanaan booda intaltiin immoo jaallattee carraan isii maal ta'e wal gubuu, wal balleessuu, wal ajjeesuu dhaqqabe jechuudha. Amma inni qaamni saalaa isaa baay'ee takka miidhamee jira jedhan. Carraa jiraachuu dhabuuti. Qaamni saalaa si jalaa miidhame jechuun sanyii kan kee qaabatte goggoydee haftee jechuudha. Si galee waan jabaadha. Rabbiin haaf galchuu isiidhaaf illee rabbiin furmaata haa kaa'u.